Yuunivarsiitiin Wallaggaa fi Ministeerri Qonnaa gidduutti waliigalteen qorannoo fi qo'annoo fayyaa beelladaa biyya keessaa wajjin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Dr. Hassan Yusuf Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa gidduu gala qorannaa fi qo'annaa fayyaa beelladaa biyyaalessaa hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Tasfaayee Rufaayil cibsaa sirna mallattoo waliigaltee raawwataniitii jiru. Daaniel Tasfaayeedha bal'inasaa qaba. Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara 2025tti yuunivarsiitota jajjaboo Afrikaa 10 keessaa tokko ta'uuf mul'ata qabatee milkeessuuf kutannoon hojjechaa jira. Ministeerri Saayinsii fi Barnootaa Olaanoo ammoo ramaddii yuunivarsiitotaaf kenneen Yuunivarsiitii Wallaggaa Applied University yookaan Yuunivarsiitii Qo'annoof Qorannoo geggeessu jechuun ramadee jira. Haaluma kanaan Yuunivarsiitii Wallaggaatti dameen saayinsii fayyaa beeladaa qorannoo fi qo'annoo isaa cimsachuuf dhaabbata buleessa akka Afrikaatti beekamtii qabu NADIC kan magaalaa Sabbataatti argamu waliin waliigaltee mallatteessee jira. Hojii geggeessaa olaanaan dhaabbata qorannoo fi qo'annoo fayyaa beeladaa biyyaalessaa Dr. Tasfaayee Rufaayil Ciibsaa yaada kennaniin dhaabbatichi akka gaanfa Afrikaatti dhaabbata maqaa qabu ta'uusaa dubbatu. Keessumoonni keenya anaa dhufuun jedha. NADIC an hojjechaa jiru akka biyyaatti dhukkuba beeladaa sakatta'eetoo firii isaa uummataaf kan kennu yoo ta'u isa biratti immoo East Afrikaadhaaf biyyoota gaanfa Afrikaatiif akka reference laboratory ta'eetoo hojjechaa jira. Isa callaa ta'uu hin taane akka addunyaatti illee dhukkuboota adda addaatiif reference laboratory ta'uudhaaf apply gooneetoo eeggachaa jiru yoo ta'u Facilitiin as jiru yookaan immoo meeshaaleen NADIC keessa jiran akkuma argitan bakteeriyoolojii irraa kaasee aga pirootiiniidhaan seerotaappii godhu dadasiitti hojjechuu waan danda'uu fi akkasumas sequencing kan jedhan biyya adda addaa biyya faranjootaa illee kan hin jirre nu bira nekisee kan jedhan nu bira jira. Suniin vaayirasota jiran hunda addaan baasuu kan danda'amu nu biratti yeroo ammaa kana. Dr. Hassan Yusuf gama saaniitiin dhaabbata buleessa kanaa wajjin hojjechuun Yuunivarsiitii Wallaggaaf bu'aa guddaa qabaa jiraniiru. Akkuma beekamu institushiniin kun NADIC institushinii buleeyyii muuxannoo kapaasitii humna namaatiin isaa ta'u bu'uuraalee qorannoo beelada fayyaa beeladaaf ta'u laaboraatoorii adda addaa humna nama adda addaa kan ofii ijaare kan yeroo dheeraa ture kan beekamu waan ta'eef institushiniin kana wajjin hojjechuun akka yuunivarsiitiitti nuuf faayidaa guddaa qaba jennee tamannachu. Asirraatti waan baay'ee arganna. Akkuma sila kaa'aa ture barattoota waliin barsiisuu qorannoo waliin hojjechuu waliin bu'uuraalee misoomaa immoo kan addana jiru kana muuxannoo sheer nu gootanii achitti illee giddu galeessa gara naannoo Naqamtee kaampaasii keenya kan Naqamteetti laabii waliin ijaaruu waan nu dandeessisuuf hojiin kun hojii baay'ee gaariidha. Yuunivarsiitii waliin taanee hojjechuun keenya qabeenyaa fi humna namaa qabnu walitti daanee hojii laaboraatoorii gama lixaa jiru jabeessuuf faayidaa olaanaa qabaachuu Dr. Tasfaayee Rufaayil Ciibsaa ibsani. Egaa akkuma biyyaatti faasilitii as jiru kana hundumtuu qabachuu hin dandeenyu. Akka yuunivarsiitonni faasilitiin qabaachuu baachuu danda'u. Maaliif riisoorsiin bakka hundatti wanni ta'uuf waan hin dandeenyeef. Kanaafuu yuunivarsiitii waliin yoo taane nuti meeshaalee qabnaa yookaan immoo waan adda addaa yoo qabnu isin bira immoo ogummaa jira yookaan immoo knowledge guddaa jira. Kanaafuu kan walitti qindeessinee hojii guddaa waliin hojjechuu dandeenya. Kan biraa laaboraatoorii biyya keenya keessa jiran yoo ilaalle gara laaboraatoorii 15 jira akka Itoophiyaatti. Kana keessa gara Westiin jiru laaboraatoorii Baddallee bichaadha. Kanaafuu laaboraatooriin Baddallee lafa bal'aa gubbaatu hojjechaa jira. Aga West Shawaa as dhufee aga Wallagga lachuu arfanuu asiin gadi hojjechaa jira. Garuu yoo laaboraatoorii guddaa Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti yoo jabeessuu dandeenya hojiin jaratti baay'achuu hin danda'u addaan hir'atamiitoo specify ante hojjechuu waan danda'amuuf waan ta'e. Dr. Iyyoob Erbaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti hoogganaa damee barnoota fayyaa beeladaa yoo ta'an dhaabbata kanaa wajjin hojjechuun keenya qulqullina barnootaa cimsuu cinatti saba naannoo sana jiruuf balbala banaa jedhaniiru. Dhaabbattoota akkasiin gochaadhaan agarsiisan wantoota yaadirmeedhaan jiran gara hojiitti deebisan industiriyoota laaboraatooriitti akkasii gatii barbaaduu fi dhaabbata kana wajjin waliigaltee gochuun keenya bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Barattoonni sadarkaa garaa garaa irra jiran kun dhufanii asitti riisarchii isaanii hojjechuu danda'u. Kanaaf karaa maalla kun
rakkina keemikaalaa faasilitii rakkinni mudata jennee eegnu jechuudha. Kanaan booda dhaabbata kana wajjin wal ta'uudhaan wantoota nu hojjennu gara duraatti qulqullina baruu barsiisuu akkasumas immoo qorannoo keenya gara fuulduraatti buta jennee namanna. Inni kan biraan saba naannoo sana jiruuf illee Wallaggaa Yuunivarsiitii wajjin hojjechuu jechuun gara dhiyaatiif balbala banaa jechuudha. Nu wajjin hojjechuun namoota sana wajjin saba sana wajjin quunnamuudhaaf ga'ee guddaa argatu. Kallattii agarsiisaa nu wajjin hojjechuun isaanii bu'aa argataniin qabaatu deeggarsa ga'aatii argatu jechuudha. Daarektarri Daarektoreetii hariiroo dhaabbilee adda addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqee Tashoomaa walitti hidhamiinsi kun qaamolee lachuuf iyyuu faayidaa qabaachuu himaniiru. Jireenya kan jijjiiru riisarchii qabatamaa kan ta'e hojjechuu waan ta'uudhaaf walitti hidhamsa kana gooneerra hidhamsa kanarraas kan eegnu egaa walitti hidhamsi kun lachuu hin fayyada. Nuun akka yuunivarsiitiitti hin fayyada mul'ata guddaa qabna mul'ata keenya immoo kan nuti galmaan ga'uu dandeenyu walitti hidhainsa naannoo irraa qabee akka biyyaatti jiru akka addunyaatti jiru yoo goonedha. Isa kana yuunivarsiitii adda addaa wajjinis gochaa jirra, dhaabbilee adda addaa wajjinis gochaa jirra, warshaa adda addaa wajjinis industirii wajjinis gochaa jirra waan ta'eedhaaf inni kun egaa mul'ata keenyaa fi ergama qabnu galmaan ga'uu keessatti qooda guddaa qaba jennee yaadna. Sirni mallattoo raawwatame kunis hojiitti kan hiikamu ta'uu Dr. Hasan dubbataniiru. Kan buleeyyii ta'an immoo kan akkas kaappaasitiitiinis humna namaatiinis waan addaatiin of ijaaran kana wajjin walitti hidhannee hojjennu qulqullina barnootaa keessatti waan baay'ee irraa buufanna jechuudha. Awwaarraa MOU kana mallatteessinu MOU qofa mallatteessinee biraa deebuutu hin ta'in waan asirratti mallatteessine kanaa oliyyuu taanaan qabatamaatiin akka hojiitti jijjiiru abdii godhanneeti jechuudha.